maal abbaasaa fayyaa taanaan gaaf tokko wal argina. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee ijoollummaa kootti seeneen kutaa tokkoffaa hanga jahaatti oliif gadi jechaa baradheera. Maatiin kiyya haati kiyyas ta'e abbaan kiyya maatii hiyyeessaadha. Haati koo anaan kan deesse otoo hin heerumiin mana warra isheetti ture. Sababa kanaaf abbaan buddeenaa koo abbaan obboloota koo anaan hin jaallatu. Kan ani guddadhees akkoo kiyya haadha koo biratti. Abbaan haadha kiyyarraa na dhalche nama biratti ani mucaasaa ta'uu gonkumaa amanee hin fudhatu. Haa ta'uutii garuu dhoksaan barruulee yuunifoormii naaf bitee kan na barsiisaa ture isadha. Ofitti na fudhuu maatii kee biratti na guddisii jedheellee yeroon gaafadhu abbaan koo tole naan hin jedhu. Kanayyuu ana ta'een si gargaaraa abbaan kee eenyu akka ta'e sirriitti hin beeku jedhee otuun sanyii isaa fakkaadhu of biraa na qaba. Hangam baradhee kutaa 2 gahutti akkuma kiyyatu naaf tolee na guddisaa ture. Kutaa 2 ergan gahee booddee garuu takkaa eessuma takkaa adaadaa takkaa mana soddaa deemeen oliif gadi dadarbatamaa jireenyan dabarse. Booddee irratti garuu akkoomti kiyya mana keessa namni hojii ishee gargaaru laga bu'ee bishaan waraabu gaaratti ol ba'ee qoraan cabsu waan dhabdeef ofitti na fudhattee kutaa 4 hanga 6ffaatti irra deebi'een ishee biratti guddadhe. Warra kaan bira jiraachuu koorra manuma isheetu harka meeqanaaf wayyaa. Eessumoonni adaadoliin soddoliin koo kaan anaaf dhiigaan firanaaf ta'ani malee firummaa isaanii gochaadhaan bakka ittiin arge hin qabu. Hundumtuu inuma na dhiibaa gaduman darbataa. Jireenyi kiyya akka milkaa'uuf otoo hin taane gad akka qabamuuf qubanatti qabaa turanii. Kutaa 6ffaa akkuma ga'een akkoon kiyya tokkittiin ani qabu dhukkubsattee addunyaa kanarraatii na jalaa boqotti. Yeroo kanatti hunduma caalaa kan mi'ame anaaf abbaa manaa ishee akaakaa koodha. Akaakayyuun kiyya ishoon boqottee baruma sana keessa jaartii gara biraa umuriidhaan isa madaaltu fuudhee waliin jiraachuu jalqabe. Jaartiin inni fuudhe ijoollee waan qabduuf walii galeen bira jiraachuu hin dandeenye. Erga kanaatii wantan godhu dhabeen haadha kiyyas deemeen itti mannaan furmaata naaf kennu waan dadhabdeef gara magaalaa Finfinneetti godaaneen mana namaa keessa dalaguun eegalee. Baatiiwwan muraasaaf mana namaa galeen dalagaa ergan ture booda hojii humnaa hojii warshaa keessatti qacarameen hiriyoota kiyya waliin mana kireeffadheen jiraachuun eegalee. Baatiiwwan hedduus ergan lakkoofsisee booda dargaggoo godina Horroo Guduruu Wallaggaatii dhufe tokko waliin dalagaan kun wal nu barsiiste. Erga ani dalagaa galee baatiiwwan muraasa booddee nu bira dhufe. Seenaa jireenya isaa yeroo nutti haasa'u innis baay'ee nama gaddisiisa. Barnoota kutaa 10ffaa dhabee nama barsiisu kan dhabee fi hojiiwwan garaagaraatti bobba'ee milkaa'uu fi akka dadhabe maatii isaas ofis gargaaruu akka hin dandeenye dargaggoon kun anaa fi hiriyoota kootti dubbatee yeroof ofitti maxxansinee erga jiraachisnee booddee of danda'ee mana kireeffatee jiraachuu eegalee. Erga kanaan booddee ture hiriyoota koo caalaa anatti baay'ee siiquu icciitii jireenya isaa hafan naaf qooduu yeroo galgala bultii qabnu warra waarshaa sana to'atanii waliin walii galuun ana waliin godhatee halkan guutuu otoon nuffiin waliin odeessaa waliin haasa'uu kan jalqabne. Jaalalli walitti siquu wal beekuu walitti haasa'uun firii argamudha mitiiree. Anis dargaggoo kanaaf yaaduu dhiphachuu bahaa fi galma isaa hordofuu nyaattee fugdee isaa gaafachuu oolmaa koo yeroo hundaanatti ta'ee innillee akkanuma. Ganama yeroon dhufusaa ta'u galgala yeroon galuu faana kiyya hordofee akka abbaa na baasee kan na galchu akka haadhaa otoo ani ittiin himiin waantan ta'e wanta isattiin dubbachuu gaafachuuf hin sodaadhe kan beeku akka obbolaa akka haadhoo na waliin kan taphatu anaaf dargaggeessa kana ture. Dhaladheen namattis rabbittis gumgumaan ture. Haa ta'utii garuu ergan dargaggoo kana argadhee gammachuu guddaatu miira koo keessatti dhagahame. Jiraachuu koo jaallachuu jireenyis natti toluu karaa isaatiin natti bareeduu eegalee. Inni hanga na jaallatuun olitti baay'ee sisan jaalladhee booddee irratti dhiira dhaatii wanta natti siiqeef wanta
afaan natti hiikeef icciitii koo qoratee waan beekuuf abaaboo harkatti qabatee dhufee gaaffii jaalalaa isaanaaf dhiyeesse. Ani mucaa baadiyyaa waan nan ta'eef abaaboo harkatti fudhachuu dhagaheen malee argees waan hin beekneef ta'us miira gaariin fuula ifaan abaaboo isaa harkaa fudheen gaaffii jaalalaa isaafillee eeyyamamtu akkan ta'e dargaggoo kanatti nan hime. Erga kanaa silaas qofaa taanee mana kiraa kanfalachuu waan hin dandeenyeef innis hiriyoota isaa biraa bahee anis hiriyoota kiyyaa biraa baheen waliin jiraachuu mana ho'ifachuu waliin eegallee. Jireenyi baay'ee ulfaattus anaafis isaafis gammachuu haaraa fiddee waan dhufteef oolmaa keenya baay'ee ni jaallannaa. Daballee kanaa walitti akka rakkanneef innis waan tokko lafa nuu kaa'ee yaa haadha manaa koo erga bultii ijaarratanii daa'ima godhachuun dirqamaa haa ta'uutii garuu humna koos humna kees ni beektaa. Hanga kanaan olitti jireenya fooyya'aa argannutti qoricha fayyadami jedhee mana yaalaa na geessuun haal duree kana akkan fayyadamu na taasise. Erga kana anis hojii kootti jabaadhee hojjechaa innis hojii isaatti jabaatee hojjechaa erga turree booda jireenyi kun waan jijjiiramtu taatee nutti mul'achuu diddeem. Wal jaallachuu, waliif ta'uu, waliif yaaduu tokkummaa malee jijjiiramni jireenyaa mana keenya keessatti yeroo dhibu mindaan lamaan keenyaa walitti da'ameellee baay'ee xiqqoo waan na tureef abbaan manaan koo akkana jechuun na gaafate. Haala kanaan yoo itti fufne borii keenyaaf ulfaataadha. Tarii kanarra kan mijatu dorgomeen poolisii ta'een nan deebi'aa jedheen gaafadheeni. Ani yeroo sitti lakkii jireenyi poolisii bareedaa miti, jireenya keenya irratti illee dhiibbaa fiduu ni danda'a jedhee yeroon gaafadhu dhiibbaa kan fidu jireenya nama hundaa irratti miti, jireenyi immoo akka abbaan godhedha. Hanga anis jaalladhutti atis hanga na jaallattutti nu gidduu rakkinni uumamuu hin jiru. Yoo dhibe fayyaa ta'ii nagaan naaf deebii jedhiitii na eebbisii jedhee anarraa gargar bahee. Barri isaallee bara jalqabaa 2011 ture. Anis tole jedheen nan eebbiseenii nagaan naaf deebii yaa garbicha kun jedheeni. Erga sanaa hanga baatii 10tti leenji'ee hanga hojii irratti bobba'utti hinnaaf bilbila ture. Sagalee isaa yoo narraa fageesse torbeetti si'a takkaa hin dhabu. Baatii 10 booddee garuu waan inni ta'e beekuu baadhus ramadameeraa hojii qabadheeraa erga naan jedhee booda sagalee isaa afuura isaa deebisee nan dhabe. Bilbila hiriyoota isaa itti naaf bilbilaa ture. Yeroon bilbilee gaafadhu lakkii nutoo quban qabnu erga walirraa adda baanii bubbulleerraa jedhan natti dubbatu. Erga sanaatii bara 2012 bara 2013 waggaa 2 guutuu sagalee isaa barbaadeen naaf owwaata jedheen barbaaduu soruu afarsuu nan jalqabe. Haa ta'uutii garuu homaa argachuu hin dandeenye. Maqaa isaatiin kan baname toora sooshaal miidiyaa tokko argeen ture. Haa ta'uutii garuu suura isaa malee siyaasa irrattis amantii irrattis homaa wanti barreessu tokko iyyuu hin jiru. Erga kanaanis yaa Rabbii nama kana bakka jirutti fayyaa naaf godhi jedheen maallaqa walitti qabadheen bara 2013 gara dhumaa gara biyya ambaatti imala koon taasise. Yeroo ammaa kanas baatii 9 lakkoofsiseera. Mana naga'e gaariidha hamaadha jechuuf jecha dhabeen otoo hin taane jireenyi kun garuu kan biyyan jiraadhu hiyyummaa mindaa baatiidhaan kukkutamtee 1,000 na harka geessu caalaa naaf wayya jedheen gammadeen hojjechaa jiraachaa jira. Haadha kiyyaafis akaakayyoo kiyyaafis si'a takkaa walitti maallaqa ergeeraa fi sagalee abbaa manaa koos dhabeen biyya hambaa dhufees baatiiwwan erga lakkoofsisee booda oduu haaraan dhagahee. Abbaan manaan kiyya mana hidhaatii hiikamee gara biyyaatti akka inni galee olis gadis jedheen namoota aanaa inni jiraatu keessa jiraatan toora sooshaal miidiyaa irra barbaadeen nama kana beektuu jedheen suuraa isaa ergeefiin qorachuu nan jalqabe. Barri bara teekinooloojiidhaatii baay'ee nama ajaa'ibaa. Nama 8 tarii ni beeku ta'innaa jedheen miseejii barreessee fi keessaa 3 abbaa manaa koo beekuum 3 keessaa tokko kan inni jiraatu iyyuu naannoo mana isaaniitiin eeyyeen dhufeeraa jedhee bilbila maatii isaa naaf kenne. Kallacha bilbileefiin akka isaatiin wal na qunnamsiisaniin gaafadhe. Yeroo dheeraa booddee sagalee walii dhageenye. Anoo heerumteettaa sin jeequ jedheen
abdii kutadheera malee wanti keessa tures baay'ee rakkisaadha jedhee natti dubbate. Mee maaluma taatee bineensa akkamiitis nyaatee jedhe yeroon gaafadhu jalqaba kana ni deeme leenjii poolisiif miti waraana raayyaa Itoophiyaatti deemeen dabalamee afaan koof weelluu waan hin jaalladhuuf weelluu siyaasaa ijoollummaa kootii kaaseen bare kan eebbisaa addunyaa otoo weellisuu si'a 3 wanta hin qabameef ajajaan kiyyaa na hamatee ati oneg yookiin immoo abaa'uudhaan jechuun ragaan irratti baasisee qoratanii hanga na ajjeesuuf ga'anitti narratti ka'anii ture. Hiyyummaan jireenya kanatti na galchinaan ati basaastuudhaan jechuun waa hedduu na godhanii amma immoo bilisa baheen qaamni koo bakka hedduu miidhamee gara maatii kootti hin deebi'eera. Atoo maal taatee hojiin akkamii jedhe na gaafate. Anis baay'ee gaddeefiin hanga fedhes ta'u otoo sagalee kee asin jira jettee na dhageessisteetta ta'ee anaaf boqonnaa gaarii ture. Ammas garuu baga rabbisiin fayyaa naaf godhee ni beektaatii si malee jiraachuun si malee yaaduun anaaf hin ta'u. Karaa hedduu kallacha meeqaan gammachuu sirratti hin qabaa. Anis ati siyyoomnus gaaf tokko garuu hin nuuf darba jennee karoorfannee jiraachuuf waadaa waliif seenneerraa. Ammas taanaan ani eessayyuu si jalaa hin deemne kanuma keetii haa ta'utii garuu jireenyuma kiyya jijjiirrachuuf gara biyya hambaatti godaanee ergan godaanees baatii akka kanan fixeeraa jedheen isatti hin dubbadhe. Innis baga fayyaa naaf taate jedhee sa'aatii dheeraa odeessinee walitti erga boonyee booda erga sanaa bilbiluuf hin jalqabee. Haa ta'utii garuu ammallee mootummaan dhiisuunii waan na dideef erga biyya galees ati maaliif raayyaa ittisa biyyaa lakkistee dhufte jechuun takkaa'edhaa takkaa gadhiisaa yeroo gamsiisanii fi maallaqa ergeefiin gara magaalaa Finfinneetti fiduun akka inni jiraatu taasisee. Yoo rabbi jedheenis kontiraata kiyya waggaa 2 hin mallatteessa kana xumuradheen gara biyya kootti deebi'een abbaa manaa koo waliin nan jiraadhaa. Maal abbaa saaree rabbi fayyaa manuu godhu malee fayyaa taanaan namni fayyaa qabu hinuma wal argamitiiree rabbitu abdiin kutatiin naan jedhee fayyaa masaaf kadhadheen abbaa manaa koo deebiseen argadhee. Nama jaallatan kallacha namaaf ta'e dhabuun qalbii namaafuu ni ulfaata. Bakka jirutti rabbi fayyaa siifaa godhu siinillee nagaan gara biyya keetti si deebisee jireenya gammachuu kee kana si haa jiraachisu naan jedhaa. Ana obboleettii keessan biyya hambaarraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa hashamaa akkam jirtu kabajamtootaa hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi biyya hambaarraa nuuf ergitee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akka isin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa obboleettii keenyaa dhaggeeffattan yaada jajjabinaa nagaan gara biyya keetti deebi'ii jireenya kees kan milkii kan jaalalaa siifaa godhuu kan jedhu komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabaddeen dhiyaatti kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii na dhaggeeffachaa kan turtaniitiif guddaa galatoomaa. Laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii kana jajjabeessaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf subscribe gochuun maatii keenya argatatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun si waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa horaa bulaa.